Here we are on rule number 5. Seera shanaffarra jirra. Unspoken rule ka jennu jechuudha. So maali dhiiroo inni kun? Don't ask personal questions unless invited. Don't ask personal questions unless invited. Maal jenne? Don't ask, hin gaafatin. Personal questions, gaafilee dhuunfaadha jechuudha. Wantoota dhuunfaadha kan ati nama gaafachuu hin qabne jira miti. Usteetuma waan dhuunfaa kan jiruu fi kan jirre nama gaafachuu dhiisi jechuu jira jechuudha. Unless invited. Yoo affeeramte malee akka gaafattuuf. Namni sun yoo akka ati gaafii dhuunfaadha san gaafattuuf si affeere yookiin karaa sii bane malee usteetuma ati halkan yeroo raftu maal goota ati maal taate maqaa jira miti gaafileen barbaachisne tan namni dhuunfaa ifitti qabachuu barbaadu jira sigalee akkasiisan gaafachuu dhiisaa jechuu jira jechuudha seerri shanaffaan. Don't ask hin gaafatin personal questions gaafilee dhuunfaadha wantoota abbaan san akka gaafattu hin barbaanne unless yoo ta'e malee maal invited affeeramte malee akka gaafattuuf. Okay. Asirra wanti nuti arganne personal ka jedhu wanta dhuunfaa. Okay. This is my personal issue jedham tokko kuni dhimma dhuunfaa kooti jechuu jira. Unless jechuun malee jechuu akka ta'e yoo ta'e malee. Okay. Invited yeroo jennu invited ka jedhu invited jennaan yeroo sagaleessinu maaliifi jechi tiintun invited jennani invited jennani. So jechi invited jettu maal akka ta'es kan ilaallu ta'a. Let's put this in table. Gabatee keessaa kaa'annu. Okay. Maal jennee dubbisne isa kana? Personal jennani. Personalidha moo akkami? No. Maal jenneen? Personal. Personal. Al tokko dubbisaa irra deebi'a. Personal. Sagalee isaati kun akkaataa itti dubbatudha jechuudha. Barreeffamni immoo akkaataa itti taa'u kana. Okay. Inni itti aanu kun akkami? Hiikni isaa maal jennee? Dhuunfaa jenneeni. Okay. Unless. Isa kana akkamitti dubbifname? Akkamitti dubbisneef? Unless. Unless jennaani. Inni kunoo invite. Inni kunoo akkamitti dubbifame? Maal jennee dubbisne? Invite. Invite jennee jechuudha. Affeeruu jechuudha. Jechoota sadan kana jechuudha. Mee maal irraa ijaaruu dandeessan? Okay. Waan irraa ijaaruu dandeessan naa himame. Fakkeenyaaf nam tokko this is personal yoo siin jedhe this is private siin jira jechuudha. Kuni dhuunfaa kooti waan ati gaafattu sani siin jira jechuudha. Deebisaa sii deebisuun deemu jechuudha. Okay. Don't ask personal questions in your danda. Okay. Don't ask personal questions. Gaafile dhuunfaadha nan gaafatin gaafii nan deebisuun barbaanne jira jechuudha. Akkas faa jechuu dandeessani. Isa unless jedhu kana maal faa irraa ijaaruu dandeenyame? Itti yaaddanii fakkeenyaaf maal jechuu dandeessani? Waan baay'ee jechuu dandeessan. Kana keessaa inni tokko jechuudha. I can't go jedha nam tokko. I can't go deemuu hin danda'u. I can't go unless it stop raining. Hanga roobni dhaabbatutti deemuu hin danda'u jechuudha. Roobni dhaabbatu malee deemuu hin danda'u jechuu jira jechuudha. Okay. Yookiin immoo maal siin jechuu danda'am tokko? Don't call me unless it is urgent. Don't call me unless it is urgent. Yoo dhimma hatattamaa ta'e malee, okay? Naaf hin bilbilinii jechuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo call me only if that's important. Yoo wanni sun faayidaa qabaate malee yookiin naaf hin bilbilin jechuu danda'a jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf inni nama gargaaru yoo gaafatan malee jechuu barbaada. Malee jecha jedhu fayyadamuudhaaf jechuudha. He won't help you unless you ask. Yoo gargaarsa gaafatte malee inni si gargaaru jechuudha. Okay? Yoo rakkisha ta'e malee okay? Hin bitu jechuu barbaada. I will not buy it yookiin immoo maal jechuu dandeenya gabaabsine? I won't buy it unless it is cheap. Yoo wanti kun rakkishan taane ani hin bitu jechuu jirta jechuudha. Yookiin immoo yoo dhufte malee okay? Ati yoo dhufte malee hin eegallu jedha yeroo takka takka nun. Ati yoo dhufte malee eegaluu hin dandeenyu jedham tokko. Okay?
We can't start jechuun maalam eegaluu hin dandeenyu. Kaan jechuun danda'uudha, can't jechuun hin danda'u jechuudha mire. So we can't start eegaluu hin dandeenyu. Booda maalti finna unless kanatti finna jechuudha. Unless you come yoo dhufte malee easy, right? So fakkeenya hedduu ijaaruu dandeessanii ijaaraati naa kaayaa commentii jala. I'll see your comment, okay? Commentii teessanii ilaala. Okay, let's move. Seera jahaffarra dhufnee jirra. Maal jedha seerri jahaffaan? Respect closed doors and private moments. Dubbisaa meenaa wajji. Respect closed. Asirratti closed door hin jennu. Di jechuudhaaf enerjiin fixinaadha. Sababni isaatis jechi verbiin close jettu tuni S-dhaan xumuramte. S jechuun voiceless-dha. Sagalee dhabiyyee jedhaniin. Waa'ee sagaleetis barachuu eegallee jira. Kan itti fufnu ta'a. Sababni isaa maali? Sababa xumurrii jecha kana sagalee kana S ta'eef waan jedhuuf sagaleen qabu laagaan teenya sussootu jechuudha jecha kana jennu. So yeroo sanitti yeroo jechi gara pastidha jijjiiramutti ed yeroo itti daballutti maal ta'a? Closed gara titti jijjiirama jechuudha. Sagalee jettutti jijjiirama. Fakkeenyaaf jechi kick jettu akkuma kana jechuudha. Kick jechuun dhiituudha. Kicked hin jettu. Kicked jette jechuudha. So kicked akkuma san wanni sagalee dhabiyyee ta'e yeroo jechi sagalee dhabiyyee ta'e xumurri isaa yeroo ed itti daballu pastii godhachuudhaaf gara tiitti jijjiirama. Bal'inaan kan ilaallu ta'a. Don't worry for that. So amma maal jenne? Respect closed doors and private moments. Hiikni isaa maali? Respect kabaji. Closed doors ulaalee cufamte. Okay, kabaji. Ammas wanti biraati kabajuu qabdu maali? Private moments. Yeroo dhuunfaa namoota taatetti jechuudha. Moments jechuun yeroo gabaabduu wayiiti. Yeroo mataate yeroo gabaabduu. Walumaa galatti wanni inni jechuu barbaade maali? Respect closed doors yeroo jennu. Amma hulaa wayii cufaa jirti. Usteetuma hulaa banteen seentu jechuudha namatti. So maal godhuu qabda? Addooytee kabajjee seenuu jettee bifa saniin seenta jechuu barbaadeeti. Kabajuun jechuun hulaa cufaa jirtu kabajuu jechuun akkasi malee akkama hulaa laaltee hulaan cufaa nan kabaje jechuudha miti jechuudha. Clear, right? Bareedaa. Akkasuma private moments yeroo jennu yeroolee namni kophaa taa'uu barbaadutu jira jechuudha. Okay? Sanis nama seenteetuma haasoo itti qabdee waa meeqan balleessitu jechuudha. So wantoota kanneen kabajii jechaa jira seerri jahaffaan hin dubbatamne jechuudha. Kan namootu irra walii galu. Okay? Seeronni kanneen qaqqabnee kan laallu ta'e wantoota amala gaarii namaaf kennan keessaa jechuudha. Wantoota nama tokkoof quality character isaa guddaa kennu jechuudha. Amala bareedaa namicha tokkoof kennuu kan danda'udha jechuudha yoo kan itti hojjetu ta'e. Okay? As keessaa jechoonni amma nuti argannu maali? Respect kan jedhu fudhannee jirra. Asirratti private kan jedhu fudhannee jirra. Ambira moment kan jedhu fudhannee jechuudha. Okay? Moment yeroo adda addaati yeroo baay'eedha sun heddumina agarsiisti. So jechi momentidha jechuudha. Let's put this in table. Gabatee keessaa kana haa keenyu. Maal jennee dubbisne isa kana? Respect jennaan. Isa kana hoo kaminnee dubbisne? Private? No. Maal jenneerre? Private. Isa kana moment. He can respectidha kabajaadha. He can privateidha dhuunfaadha. He can momentidha yeroo gabaabduu jennee jechuudha. Let's make our own sentence from each words. Jechoota as jiru kan hundarraa tokko tokkoon hima lama sadii akkas ijaarree haa ilaallu hangam akka jechi kun hasawa keessatti nu tajaajilu ilaaluudhaaf jechuudha. Mee jecha respect jedhurraa maal ijaaruu dandeessan? Fakkeenyaaf sin kabajaa na kabaji jecha salphaa jechuudha. Hima salphaa. Sin kabajaa na kabaji jechuudhaaf respect me. Okay? I'll respect you. Yookiin immoo yoo na kabajje sin kabaja jechuu barbaadde yoo ka jedhu ifidhami. If you respect me, I'll respect you. If you respect me, I'll respect you.
If you don't respect me, yoo nan kabajne, I won't respect you either. Anis sin kabaju. Okay? Kan biraa maal jechuu dandeessa respectiidhaaf. Respect me. Na kabaji. Okay? Ati isa kabaji jechuu barbaadde. Please respect him. He is your teacher. Inni barsiisaa keetii kabaji. Okay? Yookiin immoo abbaa kabaji jechuu barbaaddan nama abbatti baalagee ta'uuf nama abbaa hin kabajineef. He's your dad. Respect him. Respect him. He's your dad. Inni abbaa keetii kabaji jechuu dandeessan jechuudha. Isa kanaanoo maal jechuu dandeenya? Isa private jettu tanaan maal fa'aa jechuu dandeenya? Fakkeenyaaf it is private jechuu dandeenya. It is private. Maal jechuudha? It's not for everyone to know. Kuni waan dhuunfaati jechuu dandeenya. It is private. I won't tell you. Kuni dhuunfaadha siin himu waan dhuunfaati. Okay? Namaan immoo keep it private jechuu barbaadde waan kana okay akka dhuunfaa ta'uu itti fufsiisi jechuudha. Okay? Don't share it with any other. Don't share it with others. Namootaaf hin qoodin jechuudha. Keep it private yeroo sin jedhan. Dhuunfaa akka ta'utti mistira godhiituma kaayee jechuudha. Kan nama hundaaf ifan baasii waan kana jechuu barbaadde yookiin nama tokko gorsuu barbaadde jechuudha. Yookiin immoo it is private matter. Kuni dhimma dhuunfaati namaan jechuu barbaadde. Okay? It is private matter jettaan. Kuni dhimma dhuunfaati. Yookiin immoo it is personal issue jechuu dandeessa. Okay. Yoo namni tokko kutaa dhuunfaatiin barbaade jechuu barbaade akkam jedhame? I want private room. Kutaa dhuunfaa wayii tokko barbaada jechuudha. Namni si biraa kan seenne barbaada. Okay? So jechi private jettu wama dhuunfaa jechuudha. Moment jedhu kanatti yeroo dhufnu maal jechuudha? Moment jechuun. Okay? Moment yeroo jennu maal jechuudha? Fakkeenya jecha moment jedhurraa ijaaruu dandeenyu maal faadhame? Okay? Fakkeenya namni tokko the moment I remember my mom, I can't stop my tears. Yeroon haadha koo yaadadhu imimmaan koo qabuu hin danda'u yookiin imimmaan koo to'achuu hin danda'u jechuu jira jechuudha. Yookiin isuma kana karaa biraatiin the moment I think of my mom, I can't hold back my tears. Wantoota akkanaa kana maaliif hin fide fakkeenya? So ni qabama kachiidha jechuudha. Wanti haadhaa fi maalii wal qabatu kun baay'inaan hin irraanfannu jechuudha. Okay? Fakkeenya biraa kan nuti akka jecha kanaan irraanfanneef nu gargaaru fakkeenyaaf jiruun addunyaa tun yeroo gabaabduudha jedha namni baay'inaan. Akkasii mire dhugaadhas. Okay? Isa san jecha moment jedhuun waliif finnee akkamitti jechuu dandeenya jechuudha. Akkana jechuu dandeenya. Life is just a moment. Jireenyi kun yeroo xiqqoodha. Akkanas jechuu dandeenya. Life is a short moment. Jireenya addunyaa kun yeroo gabaabduudha. Life is only a brief moment. Jireenya addunyaa kun yeroo gabaabduudha. Jettee akkasii karaa adda addaatiin ibsachuu dandeessa jechuudha. Garaagarummaa xiqqishoodha qaba himni kun hundinuu. So you can say a lot of things here. Okay? Waan baay'ee jechuu dandeessa jechuudha kanneen wal qabsiisteeti.